barreeffamatiin waggaa tokko dura barreessi tokko reeftan laalaati ture. Jawar Mohamed eenyuyyuu qeequu hin danda'u waan jedhu wayii barreessitee turte. Har'a immoo namni kun akka Oromoonni hedduun amantutti shiraan hidhamee mana hidhaatti darbamee jira. Namni kun hiriyaa keetii waan baay'ee wajjin dabarsitanii Jawar Mohamed dhuguma waa balleessee hidhamee sitti fakkaata akka dhuunfaatti. Mootummaa ta'ee osoo jiru mootummaan kun maal hojjechuu jira? Karoora maalii qaba? Suni halaaluu qabdu malee mootummaa miti jechuu hin dandeenyu. Yes mootummaan. Kanan si deebisuu fedha. Karoorri isaa maal Oromoo fixu jira mireewwan suuraa artist Ali Birraa post gootee turte. Adeeroon nama dhugaatii kanaaf dhugaa eebbisee dhugaan ammoo ni hadhaawaa bishaan itti dhugi gariin namaa jette. Artist itti aantuu mootummaa naannoo Oromiyaa caaltuu isaanii mataarra dhungachaa jira. Namoonni hedduun akka jedhanitti adeeroo bira deemanii dubbisuun waan gaariidha. Saaliyaan ammoo waan kana waan siyaasaaf itti fayyadamtee adeeroon dhugaa eebbisechuun caaltuu isaanii yookaan mootummaa naannoo Oromiyaa mootummaa dhugaatti jechuu barbaadde adeeroo irrattis akka duulamu. Warra gartee jaarsa dhabaaf ilmoo dhabee dulluun. Ari narratti taa'aa turanii jechuun so sorry. Jaalala inni na jaalatuuf ani heerume duraan dursee bakka nama mo'aa jaalatu. Ayyoon Oromoo hundi hidhatti guuramanii jiranii miidiyaan Oromoo cufamee hacaaluun ajjeefamee kun mootummaan guyyarraa akka bineensaa ilmaan Oromoo nyaatu kun akkamitti mootummaa Oromoo jedhamayyuu artist Saliha hundinuu warreen amma biyya tanaan deemu jirus akka fedhanitti waa bulchanii Oromoodha dura kana aksabtu godhuu qabu. Sababii hunda isaanii ha hidhames ha ajjeefames ha wanta garagaraa akka ta'u jiru hundinuu isaan hundi wajjin gaafataman siifin hima. An akka hiyyaatti. Warra hidhamee fi warri mootummaatis walqixa itti gaafataman jetta. Mootummaa fi hayyoonni kaan paartiileen garagaraa rakkoo Oromoo laal afaan nama micciirina siifin hima. Wanni jechuun jiru. I know where you going. Sigalee mootummaa kunis Oromoodha. Yooyaa shamara kafuun hordoftoon Raazii Show idil addunyaa gubbatti argamtan akkam jirtu naa qabdu sinin jechaa har'a keessummaa jabduu namoonni hedduun waa'ee isii dhagoo barbaadan artistii jabduu kan akkasuma immoo namoonni hedduun yeroo ammaa kana waan muraasa isirraa dhagoo barbaadan artistii qabsooftuu nama qabsoo Oromoo keessatti gumaacha guddaa godhe artist Saliha Sami gaaffilee muraasa isin waa'ee isii beekuu barbaadan dhiyeessuuf deema. Artist Saliha Sami baga nagaan gara Raazii Show dhufte. Ayyee gaaffii si gaafadhu artist Saliha Sami artistii qofallee osoo hin taane haadha jabduudha ijoollee bareedduu lama qabdaa akka haadhaaf abbaa taatee guddifte hin beekaa haadha jabduu ammallee jireenya dhuunfaa keetii irratti illee akkati nama jabduu taate si beekaa. Maatirraa fagaatanii amma atiin biyya jirtaa ijoolleen ammoo Kanaadaa jiranii akkam garaagarummaan jiru maali hin ulfaatu? Ani ammoo soon taane gaafa isaan xixiqqoon dhufaa ture. Okay. Waggaas gaafan taa'in qabaa ji'a torbaas gaafan taa'in qabaa duraan jechuudha. Okay. So waan hin bariif jecha hin ulfaatu akkaataan achi maatii guddaan qaba. Okay. Obbolaan torbaan qabaa maatiin koo achi jira just ijoolleen tiyya gurguddoodha waan nama rakkisuu miti jidduunis dhaqee waan hin deebi'uuf rakkoo hin qabu. Okay, jidduu bilbilaan illee wal argitanii amma jarilleen waan of barataniif amma hanga sunda wanni dhiphoon wanni akka duraan si dhiphisaa hin jirtu jechuudha akka yeroo ijoolleen daa'immanii xiqqoo hin ulfaata amma garuu hanga sundaa miti naan chaarta. Yaa hin ulfaatu lakkii gaariidha wal agarra halkaniif guyyaa. Okay. Tokko roobsanii tokko eenyu maqaan? Firoomsa fi roobsan. Firoomsadhaan ka gara yuunivarsiitii qabxii gaariidhaan. Lammanuu seenan jechuudha. Baga gammadde akka dhuunfaatti jabina kan kee waan dhuunfaa kana irratti waan beekuuf si gaafadhe mee Saliha Sami wantoota sadi kasi aarsaanatti himi. Kijiba. Takka.
fakkeessu. Lama. Waanuma akkasitti gaa wanti waan baay'eedha garuu kijibuu fi namoota fakkeessuu fi namoota akkanumatti use'uma arge haasoo osoo addan baafannee jira mi'a. Okay, yaa. Kanneenuma. Wantoota sadii kasi gammachiisan natti himi. Oppositiiza. Faallaa amma jettee kanaa jechuudha. Okay, Artist Saliha Sami Mohamed sududumaan gara gaaffii wantoota social media gubbaa wantoota social media kana gubbaa deeman hedduu isaa hin argita jedheetti yaada. Waan gaaffilee muraasa isaanirraa siif dhiyeessaa hiriyummaa jechuun siif maali Saliha? Hiriyummaa jechuun? Hiriyummaa jechuun bakka guddaa qaba. Okay. Sometimes maatii kee jaalalti qabduuf illee adda tahee osoo jiru waan maatiin kee hin beekne kan hiriyaan kee beeku sitti aanu jechuudha. Waan maatii wajjin haasofne hiriyaa wajjin haasoftaa waan hedduun wal gargaaru wal hubannoo kana hunda waan ta'eef maatiin waan malee hiriyaan waan guddaadha jechuudha. Okay. Gaaffii kana waa malee siin gaafannee Artist Saliha Sami fakka amma gaaffii kana wannummaan an siif dhiyeessuuf iyyuu ati artiistidha. Moor hojiin ati waan atiin hojjettu waa'ee artiitii moor ammoo waa'ee siyaasaallee keessa deemee si gaafachuu hin barbaadu. Garuu ammoo jireenyummaan ilmi Oromoo nama Oromoo kuniyyuu beeytee waan siyaasaa irraa hin fagaatu beeytee gadadoo tuukee keessa baay'ataa. Yeroo hedduu wanni jireenyummaa atilleen siyaasaa keessatti sigala ati artiistii qofa osoo hin taane siyaasa keessatti illee hirmaachaa baate waan dandeettuun saba kana bira dhaabbachaa baate gaaffiin amma namoonni hedduun siif dhiyeessan fakkeenyaaf warroonni Jawar Mohamed akka saahibi kan kee ta'e sirriitti beekaa jechuun akka walitti dhiyeenya kan keessan sirriitti beekaa. Bara 2016 yeroo as dhuftan san yeroo as Jarmanii yaadatta yoo ta'e yeroo baqattoota illee dubbisaa turte akka dhuunfatti dhuguma fakkeenyaaf barreeffamatiin waggaa tokko dura barreessi tokko reeftan laalaati ture. Jawar Mohamed eenyuyyuu qeequu hin danda'u waan jedhu wayii barreessitee turte. Har'a immoo namni kun akka Oromoonni hedduun amantutti shiraan hidhamee mana hidhaatti darbamee jira. Namni kun hiriyaa keetti waan baay'ee wajjin dabarsitanii Jawar Mohamed dhuguma waa balleessee hidhamee sitti fakkaata akka dhuunfaatti. Waggaa tokko dura gartee barruusan. Barruusan screenshot godhadhee jira. Ayyee. Waggaa tokko dura qabsoo guddaa keessa ture Oromoon. Jawar Mohamed immoo Oromoo hundaa saahiba. Yeroo qabsoo keessa turre san hunda Oromoon sagalee takkaan afaan takkaan hundi karaa tokko garagaltee qabsaawaa turte. So barbaachisaadha jechuudha. Akkaatu jette artistii yogguu taate aartii irratti focus goota. Garuu qabsoo hadhooytuun akkasii ta waliigalaa dhufte artistii isaa ta'u hundinuu waan irratti qabsaa'u Oromoon san godhe. Kan wajjin goone jechuudha. So kanaaf saayibummaa special ta'e kaana qofaaf qabu hin qabu inni. Akkuma keessanii jechuudha. Akka atis Jarmanis yeroo dhufam wajjii amma gaafa achi dhufnee ni deemna. Isinirra dhiheenya ittiin qabu. Qabsoo Oromootiin dhiheenya qaba. Bakka qabsoon Oromoo jirtu hunda siqeen hundaa wajjin sagalee uummataa tahaa ture jechuudha. Akkuma keessan. Kanaaf garaagarummaan jiru waan inni wallistuu ta'eef sagantaalee hedduu irratti immoo nin deemaa nin hojjedha. Toosanii siyaasaa keessa maaltu jira? Chaalenjii guddaa qaba siyaasaan jechuudha. Hidhaas ni qaba. Ajjeechaas ni qaba. Namoonni siyaasatti galu kana hunda beekeeti fitti himeeti gala malee osoon rakkoon takkanarra hin geenye akkanumatti taa'ee fiixa baha. Jechuu kana. Sagaleen kee jidduun baddee deebite. Na dhageessa? Sagaleen kee jidduun baddee deebite.
Okay. So qabsoo keessatti satisfactionii guddaan waan jiruuf akkuma Mandela faan Martin faan Gandhi faan you name it aktivistoonni hedduun yeroo qabsoo ummata isaanii jalqaban du'aa jira hidhaa jira bakkuma hundattuu qabsuma hammuu hunda keessattuu namni qabsoo galu kana ni beekaa jechuudha. So kanaaf wanni tahee surprise nama hin godhu jechuudha waan jiru. Kana keessa immoo waan jiru nama siyaasaa miti hooggana dhaabaa miti paartii tokko keessattis miseensa tahee sin beekuusi hin taanes fuulduras hin ta'u. Kanaaf warreen siyaasaa baratee fi waan kana hojjetuutu wal beeka jechuudha siistamii poolitikaa isaanii keessatti maal akka wal godhaa jiran. So kanaaf yeroo ammaatti Saalihaan waan Oromoon ni yaadu ala hin yaaddu. Garuu waan kanarraa haasa'uuf beekumsas hin qabdu, humnas hin qabdu, kana isaanumaaf hin dhiisaa jechuudha. Sii galeen? So kanaafuu kuni waanuma jiruu jechuu barbaadeeti. So akka itti keessaa ba'an waan hundaa'u Oromootu wal mari'ata, warreen siyaasaatu wal mari'ata. Hundi qabsaawaa turan waliin qabsaawaa turanii kuni ammaas hafuramu isaaniin je'een yaada jechuu yeroo ammaatti. Nuti immoo akka ummataatti akkuma ummanni Oromoo yaadutti yaadee anis Rabbiin nu haa gargaaru nu hunda jechuun ala kana xiinxaluuf humnaa fi beekumsas hin qaban. Kanaaf Jawar waa balleessuu baatillee waan nan beeku hin jirtu jechuun diteelii amma akkatiin keessanuu hin barbaannellee beekaa yaa'u ittillee si dhiibuu hin barbaadu. Anama jecha kan kee waan ati haasoftu dachaadhaan in hubadha. Amma gara wanta itti aanutti siif deema. Artist Saliha Sami biltsiginnaa taateerti. Artist Saliha Sami biltsiginnaan maallaqa kafaltee fi biltsiginnaatti galtee jedhan. Sababni isaan kanaaf dhiyeessan ammoo social media gubbatti Facebook gubbatti I stand with you suuraa jedhu akkasumas barreeffama wantoota muraasa maxxansaa tirtii abbichuu maali waan wantoota akkana kanatti adeemaa jira. Kanaaf kana kun ragaadha jedhu Saliha Sami biltsiginnaadha. Biltsiginna sibite Saliha akka namoonni jedhanitti. Biltsiginnaan jechuun maal jechuudha? Paartii Abiy Ahmed. Eenyu je? Laal. Okay. Saliha by the way social media in hordofta anna beeyta. Waan nami jedhu hunda jechuun waan jechuun yeroo waan dhoqqee hunda fidee asitti siin gaafadhu garuu wanta specific ta'e si galee kan wantoonni namoonni harki caalu haasaan si gaafadha waan ati itti waan san react gochuu qabdu si gaafadha akkasin na hubadhu. Rakkoon qabu waan feete na gaafachuu dandeessa. Reefu siin jeetiin ture miseensa dhaaba tokkootis miti tahee siin beeku fuulduraas hin ta'u. Maaliif jennaan ani artistiidha. Biltsiginnaa yookaan badhaadhina jechuun dhaaba akkasimi. Kanaafuu biltsiginnaa taate hogguu jaamu miseensa dhaaba sanii ta'uudha jechuudha mitire. Miti hin taane miseensa dhaaba kamuutu hin taane. Dr. Abiy immoo Prime Minister biyya bulchaa jiru. Yes, I support him je'een jira. I stand with Dr. Abiy je'een jira. Yeroon san je'ees agartee jirta. Uummata agartee warra Oromoo amata 30 nyaatee walumaan anas atis hundi keenyaa irra qabsaa'aa turre. Ijoollee keenya fixee kaan gudeedee kaan kooddaa saala isaan irratti fannisa wooma jechaa turre walumaan jechaa turreen waan kana. Boonyee gubannee achi dabartee yoo deemte immoo hayyoota keenya gurguddaa dhaaba Oromoo keessatti illee fixaa turan akka Nadhii Gammadaafaa jechuudha. Tokkichuma hanga har'aa du'a isaa
bakka du'ee moo ni jira awwaalame moo maal addaan hin beekne kana hundaaf qabsaawaa turre kana ka godhe ummata wayyaanee TPLF ture Dr. Abiy immoo jarasan kanuti jechuu warri lolaa jirru kun warri irra qabsaawaa jirru kun dhugaa qabsoo ummata Oromootiin isaan buqaanii jiranii hundi wal gargaaree jechuu OPDO illee dabalatee acha keessa gaafa turan dhumarratti waan hedduu wajjin dalagame isaanis qeerroonis waan acha keessaa bu'uun informationii saniini hayyoonninis dalagaa walumaanu buqifamanii jiran jechuu garuu dhumarratti jara san ni deemanii biyya isaanii galan malee justisiin san servi hin taane waan silaa tuhuu qabu hin arganne ani akka nama tokkotti gammachuu guddaan na dhagahame yes kan kana godhe immoo Dr. Abiy raayya ittisa biyyaati dhawe agarree jira Abbaay Tsahaayes you name it hunda isaanii warra akkas nu godhe liknaas gabbaachawallan jaanii walumaan booyaa turre gubachaa turre san arra akkas ta'uun anaaf injifannoo guddaadha haqni haqa isatu dhabama godhe yes I supported ammallee supporting godhaa jechuudha warra hafillee dhabama godhuuf sun tokko ka itti aanu diinni Oromoo diinni biyya kana baay'eedha naftanyaa jechuun Amaara jechuu miti naftanyaa jechuun particularly nama sabaaf sablammoota irratti illee gaaga'ama guddaa gaggeessaa ture ammallee waan biraa yaaduu ture an akka kiyyaatti ka itti aanu yoo san ta'e anaaf gammachuu kiyyaa jechuu waan hin je'uun feene faana jechisiisti amma kanaafuu kana godhuu danda'u ammallee ijoollee teenya jechuu bakka feete haa jiru kaanuma ammas waan kanaan irraa eegaa jechuu akkanumti saniifuu namoota waan kana godhaa jiru nama cunqursaa jiru kana akkas godhee kana hojjetu ammallee supporting godha yes ijoollee Oromooti jaalannuu jibbinu okay asitti yaada ka'u jira Saliha amma as jidduutti wanni namoonni hedduun kaasan maali fakkeenyaaf amma yoo hattuun lama wahii dhuftee tokko hattuun jalqabaa mana seentee meeshaa wayii yookaan televiziyoona wayii fudhattee dabarteen hattuun lammaffaa ammoo dhuftee meeshaa biraa waan akka uffataa waan itti manaa qabdu ka guuraa jirtu yoo itti dhufte kamatti qabdi kama itti dhufte san dhaqqabda beeytee kun kute namoonni hedduun ammoo akka jedhanitti fakkeenyaaf ammoo yaani jechuun Dr. Abiyyis jara tana wajjin araara buusuudhaaf yeroo I think 10 yoo lakkana yaaliin godhamee ture achi booda yeroo dhumaa kana ammoo waliigalteef as gara Finfinnee kana hunda Haile Gabrasillaasee akka interview isaati irratti dhageetteer tanatti fakkaata gara biyya amma wannaan mariin haal dureellee tokko dhiyeessanii haal dureelleen jarri dhiyeessanii jalqaba hidhamtoota hidhaa jiran hunduu akka hiikaman akkasumas ammallee waliigalteen national dialogue waan jedhamu kana waliigalteen biyyattii jechuun waliigalteen biyyattii guutuu mariin akka biyyattii guutuutti gaggeeffamuudha akkasumas hidhamtoota hiiku which means Jawar faa Baqqalaa faa akkasuma immoo dhimmi lammaffaa kakaafamu osoo waa'ee justice osoo taate jalqabuma irraa wanni kun itti adeemamuu hin danda'ama ture Abiy Ahmedis warra OMN uguraa ture warra bilbila ilmaan Oromoo basaasaa ture jarri tunuu OPDO mataan isiitiyyuu yakkamtuudha Abiy Ahmed ammoo wayyaan illee bakka bu'ee Ihaadig bakka bu'ee dhiifama gaafateeti jejjera akkuma dhaabatti yakka hojjetaniif amma wanni isaan irratti wallolan aangoodha TPLF diina ummata Oromoo ta'uun kun beekamaadha gaafii hin qabu garuu ammoo justice yoo ta'e warra akka abbaa duulatis Abiy Ahmed mataan isaatis nama hidhamuu qabu garuu ammoo dubbiin aangoo irratti waan wal dhabaniif jedhan asirratti maal jetta fedho aangoo faatu fedho waan fedhee faatu pointiin kiyya jarri sun Oromoo irratti waan san hojjete jalqaba irratti dhumuun isaanii sananaaf injifanno aangoo faatu maaliif faatu jetteedha malee we don't have proofii qabna hin qabu proofii Haile Gabrasillaasee jedhe waan maayii tana irratti wal dhaban walgayii keessa waan tureef warra jaarsummaa keessa warra ture keessa tokko Haile Daltaasaati ayye reality jiru fi animali wanni ni laalu jirudha galee gaafatan sun aangoo fiftee waan biraatiif ta'e jarri san dhumuun isaa garaa na qabbaneessa tokkoffaa namoota hidhaa jiru haa bahanii ja'anii irraa hidhamtoota Oromootiif
eenyu isaan ka mormaanii turanii eenyu fixuuf yaalaa turanii eenyu hoggumee akka firdii du'aatii fi hidhaa hunda osoo hayyoonni hidhameellee gaafa ala jiru irratti murteessaa turanii arraan tan ammoo eenyu ta'aniiti isaan ka hidhaarraa haaban dhugumaan akka hidhaarraa bahaniif immoo isaan hoo ummata Oromoo guuza godhachuu fi fakkeessuuf ja'an akka Oromootti ani yaada mataa kiyyaati ni yaada beekee dhugumaan amma isaan quuqamaniiti moo okay baga dhuftan biyya hunoo bakka isiniif dhiifne deemne ja'anii deemanii gaafa hayyoonni kun dhufu akkam ture kanaafu kuni waan hin taane waan siyaasaati fakkeessuu fi Oromoo guuza baafachuudhaaf akkuma Oromoon Facebook irra arrallee jechuu akkamitti beelaan dhuman akkamitti du'an akkamitti dhawan manguddoo akkanaa kana amma qabuun sirriidha buja anaaf nin qaanfadhaan manguddoo keenya Facebook irratti namoota baay'ee siifin himaa dhugaan dhageeffatu laal ummata keenya miliyoona 2 ol habuqee kaampii ammallee faca'ee hajiru ammarreessarraa jalqabee abdii illee waltee warreen nyaachaa ture fi buqitaa ture achi keessa manguddoo amata 100 oliitu jira dubartoonni lafaarratti muka jalatti qorqorroo jalatti dhalaa turte hanga isaan asiin deeminitti jechuudha san hunda godhaa turan ammas rakkoon lola keessatti wanni hin jiru bashannanuun hin jiru akkuma lola keessatti nurra gahaa ture isaan lola ifitti bansiisanitti osoo kadhatanii akkaatu jettu manguddoos erganii maal jaanii osoo kadhatanii lola ifi kadhatanii fi bansiisanitti yes beellisni dhufa rakkoonni dhufti buqqoonni dhufti kana wanni ta'e yoo ta'e illee jechuudha nama olii miti rakkoo ifi fidanitti kun ta'e so be it, like deal with it keessaa bahu haayalan akka Oromoo yaalteetti jechuudha okay Saliha kun nangalchuan qoysi dhaaba dhiifama waan akkanaa kan hin bannee fi amma wanni namni ilmi Oromoo kamiyyuu TPLF badurra namni mormii qabu I don't think waan jiru natti hin fakkaatu hin arginellee garuu wanni namoonni jedhan maaliif isin jaabeeta okay baga badan jechuudhaafi anaan akkamitti akkas jettiidha bar atis wanni amma nagaafattu jirtuuf barsaniifi yeah no sanii miti yakki ture Opidionis walumaan hojjechaa bahanii dhimma aangoti malee waan waa'ee seera kabachiisuuti miti ammallee kakamallee namoonni hedduun kaasaa jiran dhugaa dubbachuuf uummanni Tigraay jechuun nuti Oromoo aadaa itti guddanne haasidummaa hin qabnu akka sabni biraa nu jibbu fakkeenyaaf warri uummanni Tigraay yeroo Oromoon akkasi dhumaa baate namni waan takka dubbate hin jiru namni waan takka yeroo uummanni Oromoo miliyoonni 2 buqqa'e warri dhalattoonni Tigraay annama tokko ka wanni ufiiftuuti TPLF bira yeroo dhaabbatan argin kana namuu hin beeka garuu ammoo akka Oromootti wanni nuti beeknu haqaaf qabsoofna ummanni miskiinni maqaa lolaatiin fakkeenyaaf miidiyaa even warrumaan miidiyaan biyyattiilleen ka mootummaalleen ka gabaasaa jiru dubartoonni gudeedamu dawarri amma daangarraa kun daa'imman didiqqoon qalamu wanni kunniin akka namaatti nuti Oromummaan teenna wanni nu barsiiftu eenyunu namni nagaa hin tuqamne ummanni beelan dhumaa jiraadha kana wanni kun dhaabbachuu qabaadha maqaa siratiin warri kuulleen warri ristas mallash maal jedhanii sulleen achi lafa fudhannu malee waan kana malee wanni mormame TPLF namni baduu si jibbun jiru kabira malee wanni TPLF waggaa 27 Oromoo gootee Abiy Ahmad waggaa 3 kanatti Oromoo hin godhin maaltu jira namoonni hedduun kana wannaa jedhan son taane aangoo fi jette miti okay amma Opidioon gaafa san turte duraan amma garuu maqaa Opidio irraa ODP'tti jijjiiramee ammaan tan ammoo PP dhaa mitire so zamana PPT jechuun tolle kun mitire akkasii maqaa jijjiirame badhaadhina naannoo Oromiyaati akkasimi okay ayyee akka maqaan okay so Opidio gizee jettu ta dura akkaan hiyyaanneef hin dabarre kun amma waan ta'e okay ko angoof jette angoof yoo ta'e hoo rakkoo qaba Oromoon angoo qabaachuu hin qabdu Opidio taanii gaafa san yoo son taane akka amma rakkinni okay okay amma akka saaliyaatti okay gaafa san Opidio dhahaya wayyaanetu ajajaa ture okay humaa godhuu hin dandahanii
achi keessa jiranii namaas fixaa bujaamanii hidhu kun hundi hin kaadamu ture. Garuu maaliif akkas godhamaa ture? Duuba Oromoon wanni inni faayidaan inni nama argate maaltu jira? Saaliyaa Oromoon har'allee dhumu jira hayyoonni sayii hidhatti guuramu jirti. Qabanii yeroo saniti laal humna hin qabanii yaaduu hin danda'anii dirqama godhuu qabanii haa jennu waan feene haa jennu yeroo san. Garuu achi keessa taa'amee siyaasaadhaan miti. Bar kana waan hayyoonninis jechaa ture bar anaa miti ka jechuu jiru bar aktivistoonni gurguddaan waliin mormaa turre. Rakkoo hin qabu wajjin hojjannaa jaamee bar waan OPDummaa irraanfatanii wajjin hojjechaa waan gama akkuma ati jettu siyaasarra wal dhiban malee bar gaafiin OPDon dura kas gootee amma nuti dhufnee hidhati isin gurraan jaamnee bar wal mormii siyaasaa amma jirtu kanarratti wal dhiban malee bar waan amma jaamu jiru jijja'u jirtu kun hin jaamne bar isaanu waliin turani bar miti diskas godhaa turan saayiba turan bakka hedduu hojii dhaqaa turan until dhiyoo tanaa OPDoo durii haa irraanfannu. Garuu amma achi keessa taa'amee yoo aangoo saniis ta'u fudhatee Oromoof waa buusuu danda'e maal rakkoon political poweritti yoo cimne jechuun shuumuu fi buusuu yoo dandeenye power namuu irra sahaaya abbaan sahaa fedhe sahaaya si buusuu miti. Si buusuu miti. Aangoo san dhuunfannee yoo waa godhuu dandeenye maal rakkoon yes wayyaaniin jechuu fe TPLF badee aangoo san ammoo amma Oromoon jirtu tun yoo qabattee waan barbaannu galmaan ga'uun danda'ame maal rakkoon? Jechuun Oromoo jechuun an fakkeenya mootummaan kun mootummaa Oromooti jettee amantaatiin. Mootummaa naannoo Oromiyaa mootummaa Oromooti. Garuu maal godhu jira gaafii biraati. Karoorri isaa maaliin gaafii biraati garuu mootummaa naannoo Oromiyaati. Anama Saaliyaa sitti illee dhiibachuun fedhu beekte jechuun wannaa sitti hin dhiibadhu. I know maal keessa akka waan hundaa sirriitti hin hubadha. Fakkeenya anama biyya galuu fedha akka dhuunfaatti biyya galee biyya laaluu fedha garuu ammoo haalli nageenya kiyyaatiif waan sodaadhuuf as taa'aa jira beekte. Maaliif sodaatu? Wanni ansiif kaasuu barbaade fakkeenya amma Oromoodhaaf wanti namoonni hedduun ka'aatiin nama siyaasaatiin mitiin beeka artiistidha garuu ammoo siyaasa keessatti involve taatee waan jirtuuf jireenyi nama Oromoo tokko siyaasarraa jireenya fagaatu miti. Mootummaan kun amma fakkeenya hiriira dhiyoo tanaati irratti arguu dandeetta hayyoonni Oromoo hundi hidhatti guuramanii jiranii miidiyaan Oromoo cufamee hacaaluun ajjeefame kun. Mootummaan guyyarraa akka bineensaa ilmaan Oromoo nyaatu kun akkamitti mootummaa Oromoo jedhamayyuu Artist Saliha Sami wannummaan itti hafiyyuu haftu akkamitti mootummaa makana waan isii walii wal tuqsiisaa wayyuu akkamitti waan kana jettiidha. Kanaaf ammallee amma wannan dhuma irratti si gaafadhu waa'ee suuraa Dr. Abiyyi natti himteerta waa'ee lola sassanii Okay, gaafadhu. Gaafa Hitler achi biyyaatti jirtu tana nama fixaa ture san maal ture inni? Mootummaa ture. Mootummaan kunis mootummaa. Mootummaan kunis mootummaa. Waan ati jiru barbaadde barnaaf galee bar. Mootummaan kunis yes mootummaa naannoo Oromiyaati fi mootummaa Itoophiyaa guutuu bulchuu jira Prime Minister biyya kana. Achi keessatti amma asxaabotii siyaasa garagaraa jira paartiilee garagaraa. Yes hundinuu biyya tana bulchuuf fiigu jiraami faaktiin jiru bar. Wal darboomuudhaa miti. Mootummaan kun mootummaa ta'ee osoo jiru mootummaan kun maal hojjechuu jira karoora maalii qaba suni halaaluu qabdu malee mootummaa miti jechuu hin dandeenyu. Yes mootummaan. Kanan si deebisu fedha. Karoorri isaa maal Oromoo fixu jira mireewwan hayyoonni hidhaa jiranii namoonni hedduun akkasitti hubatanii anayyuu mataa kiyya dabalate Oromoon guyyarraa dhumuma jirti wanni addaa wanni isiin argatte hin jirtu akkuma attuu argite even jajjarumayyuu wanni isiin feetu wanni nuti feenu anas dabalate akka Oromootti galman geenye guutuutti kana isaanis ni beekan hojii feesisu. Hojii feesisa, wal ta'uu feesisa. Ani ummata bar amma waan siyaasaa keessa nagalchite malee ilaalcha akka nama tokkoof
Laayivii baatanii maal baanii hin dubbannu. Sanumaan dubbachuu jira ammaa siyaasaa beekeetiin to'ata akka beekeetti. Garuu akka uummataattiin sitti haasa'u jira. Hiikalee miti. Soo kana nama siyaasaati miti. Ammoo hundinuu warreen amma biyya tanaan deemu jirus akka fedhanitu haa bulchani Oromoodha. Dura kana aksabtu godhuu qabu. Waan namni an Oromoo osoo jiru nama ati je'uuni mirga siin qabdus hin beektus. If he said I'm this abbarra namni beeku hin jiru Oromoodha. Tokko. Paartiileen garaagaraa ta'e Oromoo bakka buutee dorgomtus Oromoodha. So jarri hundinuu yoo wal tahee sila hanga amma dabarre keessatti waan hedduu wajjin hojjechuu danda'an osoo waliin tuffanne wal dhagahanii jechuudha. Yoo wal ta'an rakkoon Oromoo isaan bira hin dabartu ture. Sababii hunda isaaniiti ha hidhames, ha ajjeefames, wanti garaagaraa akka ta'u jiru hundinuu isaan hundi wajjitti gaafataman siifin hima. An akka hiyyaatti. Warra hidhamee fi warri mootummaatis walqixa itti gaafataman jetta. Mootummaa fi hayyoonni kan paartiileen garaagaraa rakkoo Oromoo laal afaan nama mimmichiirina siifin hima. Wanni jechuun jiru. I know where you going. Sigalee mootummaa kunis Oromoodha. Gizee walitti dhufanis wal ta'anii namuu galaa ja'amee waliin dhufan. Jalqabumaa ta'anii rakkoo Oromoo furuu ni danda'an. Asii balleessee fi kaachi balleessee jirtu warra wajjin haasaweetu waan irra wal dhabe beeka malee ammallee uummanni Oromoo beeku. Siigaleemi yeroo hedduu argaa turre dhaaba tokkoomsinaa jaamee walitti dhufanii addaan deemuu malee maal haasawame maal irra wal didanii widoonnoo ni beekta. Hunda beeku baadhu muraasan beeka xiqqoo. Bakka muraasa malee waan ciccimaa hin beektu. Isaan qofaa beeka. So kun ifa ta'uu qaba. Kennaam wantootuma ifatti mul'atan. Wantoota ifatti mul'atanillee hedduu jira. Saalee afaanillee singoisu. Amma waa lama qofa sirra amma waan takka si gaafadha. Jawar Mohamed fanti hayyoonni Oromoo akka hidhaa bahan hawwii qabda. Kanaaf ammoo waan dandeettu goota akka dhuunfaatti. Namni Oromoo hayyoota qofaa miti Oromoon takkalleen akka hidhaate haasawanii rakkoo ifiitis furanii ta'u uummataa furuu qabanii ammallee wanni hundi isaanuma hunda harka jira. Facebook kan kee gubbatti hayyoota Oromoo namoota hidhaa jiran kanaaf sagalee ta'uun maaliif sitti ulfaate? Namoonni gaafii kana si gaafatanis hin jiran. Sagalee akkam ta'u huccuu bicaa uffatee hararra deemu sagalee huccuu miti. Rifeensa haaddatee jira dhalaan akka gabbaatee haaddattu rifeensa. I don't mean that. No, sanjichaan jiru. Fakkeenya amma Free Jawar Mohamed jettee barreessuun Saliha Sami itti ulfaataa jira jedhan. Free everybody. Nama hidhaa jiru. Nama hidhaa jiru waan hojjetan seerri harkaa qabaa mire. Qulqullaa'ee jechuun namu jastisii argatuudha qaba. Waan sirrii ta'e ilmi namaa hundi hidhaa jiru jechuudha. Namni tokko hidhamuu hin qabu seeraan ala. Kanaafuu badii jirtus qulqullaa'ee ummataaf ifa ta'uu ummanni kara deemu beekuu qaba. Sigaleemi ilmi namaa tokkollee yakka hin qabaanne taanaan achi keessa taa'uu hin qabu. Yes nama yakka hin qabne hunda free everyone. Oromoo qofaa miti ilma namaa hidhaa jiru hunda laalamee haqni isaa bahee bahuu qaba. Kananin jaa garuu dirreerra deddeemee iyyuu huccuu fitti kaayee fakkeessuu Facebook irra katabu miti. No Saliha amma warra sanillee disrespect gochuu taare. Amaniin as jira. Waan haasawamuu qabu. Waan gaafatamuu qabu. Akkan hiree argadhetti kuni maali waan naagaluu jira. Waan hedduu warra akkas godhullee disrespect gochuun ta'ure. Yettiin deema malee namni naan je'eef miti kana fagoodha. No amma warra akkas warri biyya keessallee ta'anii riskii fudhatanii waan akkana jechuun jajjaaraafillee I don't think they deserve jechuun kabajaatu malaa fi namu akkaataa itti waa himuu qabu ani hanga arraa giseen achirratti achiis qabsaa'u namatu naa hime namachi hinaan jee namaan naa jaje ifiifin itti seene mataa xiyyaaniin deema malee namni naan je'eef miti kaniin joo. Gaafaan dhiisus ifiifitti himeetiin dhiisa malee ajaja namaatiin kaniin deemu. Suuraa Artist Ali birraa post gootee turte adeeroon nama dhugaatii kanaaf dhugaa eebbisee dhugaan ammoo ni hadhaawaa bishaan
itti dhugi gariin namaa jette artist itti aantu mootummaa naannoo Oromiyaa caaltuu isaanii mataarra dhungachaa jira namoonni hedduun akka jedhanitti adeeroo bira deemanii dubbisuun waan gaariidha Saaliyaan ammoo waan kana waan siyaasaaf itti fayyadamtee adeeroon dhugaa eebbisechuun caaltuu isaanii yookaan mootummaa naannoo Oromiyaa mootummaa dhugaatti jechuu barbaadde adeeroo irrattis akka duulamu ana qofaa miti namni biltsiginnaa kee jiru adeeroo irrattis akka duulamu gochuuf goote maaliif itti duulama nama biltsi qoysi fita barraahallee ture arguu hin ooltu jedhee yaada maaliif walitti dhufeenyachuun jibbansa uummanni Oromoo harki caalu mootummaa kanaaf qabu I don't think waan wallaaltunatti hin fakkaatu Dr. Ali Birraan akka waan mootummaa naannoo Oromiyaa deeggaree wayii caaltuu saamii jechuu deeggaree wayii waan akkasiitti suuraan kun ergaa akkasii qabaa jedhan kana hundarrayyuu caaltuu isaanii adda caaltuu isaanii Dr. Ali Birraa dhayxee dubbisuun waan gaariidha akka ilma Oromoo tokkotti kasanirraa hafe garuu suuraa Dr. Ali siyaasaaf itti fayyadamuun Artist Saliha Sami dogongora guddaadha jedhan asirratti maal jetta siyaasa maaliitiif fakkeenyaaf achi dhaquu fi siyaasa dhugaa eebbise no barreeffama kan keetirratti adeeroon dhugaa eebbisee ammoo dhugaan ammoo ni hadhaawaa jette hadhaawee ture dhugaa eebbisee jechuun maal jechuu barbaaddetti argaa turre dhugaa eebbise yeroo jettu hadhaawee ture akkamitti she is personal life namni ni qabaata hawaasummaa ni qabaata she is a good person okay personality hin qaadamu nama kana mootummaa keessa jiraateef usaniituma siyaasaa walitti hidhanii namarra deemuu miti dhugaadha nama dhugaati nama rabbi sodaatu nama amantii isii kabaju nama salaata isii addamurre nama waa hedduu irraa barate an ni dubbadha amma miti durirraan beeka dur amata 15 dura akka mootummatti isin agartan malee I know her family isin hin beeka yes nama dhugaati that is why khaatee adeeroo bira dheeyte kana sani jechuun isiin haa jettu namni biraa haa jedhu waan nuti arginu hedduu jira kanaaf dhugaadha aanaa miti adeerumaa yoo bilbiltee gaafatte I'm sure siif hima kan malee waan biraa yaaddetii miti akka namni malee amma qoy clear goonam waan nama anirraan dubbadhu clear goona dhugaa waan taateef dhugaa eebbise wise godhee fi jira achirratti immoo wanni haaswamu akka waan Ali Birraati fayyadamanii maarre Ali Birraan anaaf abbaa kiyya na guddiseen gaafadhu bilbili Torontotti sirba kiyya albamii duraa nama sirba sadiinaa hojjete mataa keessa na dhawaa waan amma warri dheengadda Facebook asirratti argee akka namarre maarre jedhu miti kanaafuu waan hedduu keessan deemu kuni arraba miti siyaasa fayyadamuu miti yes nama dhugaati admiring godhaas kanuma sira wanni siyaasa itti fayyadamuuf wanni godhame hin jiru akka dhuunfaatti caaltuu isaanii sirriitti beekaa maatii isii beekaa wanni siyaasaaf jedhame hin jiru kanuma akkasi bira dabarra akkas goonu Artist Saliha Sami hedduu afaan sigoyseera bultii ijaarateerta Artist Tajuddin Ahmad wajjiin bultii ijaarateerta baga gammadde siin jechuu barbaada gaafilee muraasa si gaafadha akkamitti wal barattan Taaju mata oda sadii maafkatti naaf hin eega ol beeku wal bartan والبرّي سيربوتا خياس هيدونا هوجتا دوري راخاسي أكا بولتيتي مفمجاي أكا أما ترقي قدنين توري مالي أما متيجة تشوخي وليت دخين خي أين يدورا قافت؟ أكا فيسبوك الرا ساقل هيروم تجاو متي أني إلمان خيا أبا تقرر عليه نمامتا خدهون دتاي أما هيروميرا أوكي warra gattee jaarsa dhabaaf ilmoo dhabee dulloo aarii narratti ta'aa turanii jechuun sorry godhamteen beektu ana qofaa heerume argaa turre bara hin jiru bara turre haaromsa gaarii kana ture namni hedduun gammadee jira Oromoon hedduun naaf gammadee jirti haa galatoomanii garuu
namoonni kanaan dhufe dhalaalee muraasa gartee ta'anii namni hogguu heerumee dhalee umriin isaa guddaa beef dhalaa. Okay. Si galeemi? Okay. Warran beekufaa jira hagartee ani biraa heerumee narra gurguddaa faa jira jaarsa dhabaaf ilmoo dhabdeen siin jeeban warree kasiisantu aare muraasa sun irraa haasa'uun fedhu laalaa turree jechuun nutu hoflaa turree hedduu immoo entertain nu godhan haguu hidda baasanii akkasitti aaran san rabbummaan jaarsa haa hannuuf yaa rabbi mee du'aa'ee godhaa dhalaalee tan silumaan in ta'u malee gaa jaarsa namaa hannuu malee rabbitti haa fidu je'een halkanii guyyaa kadhachaafi ture dhugaas himuuf. It's sad. Kanaafuu bultii gaarii siifawaa qoosaalee hedduu sirratti hojjetamaa ture. Amma Oromeemsi waan jedhamu tokko jira beeytee namoonni celebritiin hundinuu achitti dhukkeen irraa kaafamti beeytee namoonni hunduu achitti namoonni ajandaan meemsi kanan beeytami waan meemee jedhamu kana biyya alaatti sirri malee hedduu namatti tola waan beekamu mooramu wanni gariin ammoo wanni ofeendi nama godhulleen takka takka hin dhabamu garuu wanni kunniin si bashannansiisa meemeen wanni kolfaa wanni sirratti hojjetamu waan kunniin wanni si aarsu hin jiru. Akkasii bultii gaarii isiniif hawaa Saaliyaa teenya bultii gaarii rabbii waan yaaddan hunda galmaan isin haa ga'u kabiraan mallee taajuu ana gamta akka Tajuddin hagam takka akka inni si jaalatu sirri beeka beeyte hin beeka sirri malee si jaalata wallahi sirri beeka jechuun dubbiin hin wanni keeriituun hin dhokattu beeyte yeroo gargarii jaalala inni na jaalatu fi naan heerume duraan dursee bakka nama mo'aa jaalate no matter what waan feete ta'e sanii ol qacaalu hin jiru maallaqa caalaa waa hunda caalaa jaalalatti amanaa waan ta'eef na booji'e bakka amata kana hunda booda obsee isaatiif yes amma abbaa mana fayyaati. Jireenya gammachuu jiraachaa jirta jechuudha. Ay respondin ijoollee keetii akkam ijoolleen tante heeruma kan keetii irratti ijoolleen tante hedduu support na godhan isaanuu amata meeqa maafiin heerumni jaaniin rakkisaa turani. Hedduu gammadanii amma yeroo Kanadaa deemne immoo haruuza biraa godhanna haruuza biraa guddaa jechuun amma. Maashaallah rabbi isin haa laaffisu. Artist Saliha Sami turtii yeroo dheeraa afaan si goysee dhuma irratti umee waan atin dhaamattu. Hedduu galatoomii osoo waan takka adda hin baafanne usanii dubbachuun gaarii miti kana haa wal barsiifnu yaada namaa hubachuu qabna. Open mind taanii akkuma addunyaa biraattu jechuudha. Mirgi namaa walii hubachuudha qabna. Haga nama miidhin haga Oromoo miidhinitti ilaalcha nama saniiti waan ta'eef ammas evidensii malee waan takka kanuma fuudhanii goobaa deemuunii fi namoonni garagaraa nama fayyadamuun waan nama gootus argaa jirra. Kun waan uummata keenya qofa amma Facebook irra jiruun ta'uu miti wantoota hedduu duubarra jira. Kana hunda laaluu qaba ilmi namaa. Kanaafuu abbaan fedhe waan fedhe naan jiru mirga qaba anatuuf beekaa garuu gorsuma karaa biraatti waan kanarra haasuu yeroo hedduu maaliif nuti warra laayiviin dubbatuu bare waan taaneef dubbatuun fedhaa garuu noo je'eetiniin namootaan kabaju baay'ee jira. Namoota osoo waan ati jettu kana hin hubanne qulqullina oromummaaf je'ee jechuudha. Hubannoo ala sitti aaruu jira guddoo irraayis maalirraayis so feelingii isaanii eeguuf jecha warreen akkasii yaadadheefaan no je'ee usa malee namoota waa jajja'an kijibdoota hedduu jechuudha. Warra amma hidhame kanaahu ajjeesisuufis haa ta'u arrabsuudhaan waa meeqa godhaa ture amma 5-6 dabran agarreefaatu inboxiidhaan natti dubbataa jechuudha. Achirratti dubbatu waan beekamaniif jechuudha. Diina warra hidhamee kanaffaa jechuudha. Alumaa taa'ee hinaaftuu hedduu. So warreen sanfaa gurguddaa kana yaadadhee maa qalbii cabsa jeeuse malee waan hin joowaaniis hedduun qabasitidha. Garuu baalagee miti an hin dubba guddadheen beekaa. Kanaaf kana jettu waan hanga xiqqoo kana waan anuu yaade dubbachuuf yaade waan ta'eef ati gizee siin dubbisa maal okay wanniin jeefu dhaamsa kiyya live irratti bahee dubbachurra hara keetiinuu yoo dabre waan takka jechuu fi godhee atis hedduu galatoomii kana jechuu waan jira. Fadhu Saliha galatoomii warra hordoftoonni YouTube Orazi Show akka subscribe godhanii itti naadhaamira.
Akka gaariitti malee akkana sirratti haasofnee hamu waan hedduu asirratti argatus keessan amma boodas subscribe godha. Hedduu anillee godhee jira. Jabeessa Oraazii show kuni is my favorite. Duraan irraa san qofaa miti abdii wal beena. Reactionii keetiis waan hedduus argeen jira. Godhi ammallee itti fufi garuu yeroo waa'ee fiyyaatis maal dabaleetu. Xiqqashoo waan nama kofalchiisu itti dabale komedii hedduu fayyarratti footoon isaa turuu feetu mataana guddisiifeetu. It's good, it's fun. Itti bashannanaa keessattuu biyyatti namni hedduu laalee waan akkanaa ho'a. Waan keetii as maaliif waan nama booharsu hedduu qaba. Kun waan baratame biyyaattis humaan qabu positively hogguute dhibbaa fi maqaballeessii malee dhugaarratti waa jechuun rakkoota akkan qabu namni irraa dhagahee jijjiiramaa waa tolchaa kana deema rakkoon qabu. So subscribe godha akkasitti wal qubanna. Ulfaadhu Saaliyaa. Yeroo gaarii qabaadhu. Yeah, thank you. Egaa hordoftoonni Oraazii show turtiin Artist Saliha Sami wajjin goone kana fakkaata. Yaada isin dhagaame komentii jalatti barreessaa isiniin jedha. Ulfaadhaan nagaara naaf jiraadhaa. Bye. Subscribe. Gara dabalee subscribe godhaame sababa gara dadaamu subscribe godhaame subscribe itti roobsaame jenna muuduu. Subscribe. Nagaara naaf jiraadhaa.